lewa murte siwa manunu dubte lagdi sarrate farris wal gafate bacaqi ganna rabo qabrratti bagana gayam batan sanin jacharra rekesan sanin jana bari Keebeekii baariin keenya qulqullinaa fi sadarkaa isaa kan eeggate siree qulqulluu bakka qubsuma konkolaataa nyaata aadaa Oromoo fi kan ammayyaa kan itti argattan baarii Keebeekii maal kana qofa artistoota hawaasa biratti beekamoo fi jaallatamoo ta'aniin torbanitti yeroo lama sirboota godinaalee Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa miiraa fi qalbii namaa booji'aniin baarii keenya miidhagaa keessatti kaampaayirii foon re'ee waliin isin eegna. Teessoon keenya magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokko zuqaalaa faarmaasii Raahel Maddiitti meetira 100 ol seentanii argattu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 09092980 duwwaa jaharratti heloo yoonuun jettan anaa dhufu jennee isin simanna. Baarii Keebeekii. Ayyaana Irreechaa ayyaana uummata Oromooti. Uummanni Oromootti gammadee sirbisiisee galuudhaaf sababa kanaaf ayyaana Irreechaa gaafa 2014 magaalaa Bishooftuu irratti akkaataa addaatiin sababa sin eegnuuf macaaf tuulamni uummanni Oromoo akka gaariitti simannee simmaddii dhaabannaa sababa kanaaf. Ani obbo Katamaa Dhaabaan jedhama. Magaalaa Bishooftuu naannoo Zuqaalaa Keebeekii kan jedhamu gabaa uummanni Oromoo hundi macaaf tuulamni warri magaalaa Bishooftuu keessa jirtan naannoo tokkorraa dhuftan akkaataa gaariitti simannaa waan barbaannu biraan simmaddii dhaabannaa sin keessumsiina sin jedha magaalaa Bishooftuu irraa Katamaa Dhaabaa.